naga racalu naga waaqayyo taabaka kalatti hunduma keessatti saniif hawaayatti obboloota koo iddoo YouTube irratti argamtan akkasumas keessummoota koo jirtu nagaa keessanii yeroo lammataaf ilkaan koo gizee lama buqqifachuu kootu biyya arabaa keessatti jechuudha kan akka raagaluu na argine kan akka raagaluu na argine gawaqa maani garuu ni biyya arabaa kana keessa jiru jawwee mar'ataa maal jira gawaqa jitaata nagaa dhunkeen deemne dhufne lafa kanatti waan dhagayin ukubonni umrii keenya keessatti nu mudata jechuudha maal garuu dhugaa waaqayyoon maal raammoo maalidha dhugaa waaqa gaafii guddana ta'e jechuudha na kan akka raamotus mayoon rakkine jechuudha ani ilkaan nagaan fidee dhufee waan hundumtu kun nagaa adamtu guutuudhumtu jechuudha biyya kana garuu keessatti garuu iyitoon ukkubbiin wantoonni garaa natti dhagahamu jechuudha na baay'ee natti dhagahaman sinin jedha kan akka dhaana mudatee beekun sinin jedha seexan yeroo tokko murteeffattee mukaateeti waan tokko nu meeluudhaaf tarkaanfattee jechuudha waaqayyo kaduu jiran sinin jechuun jaaladha maalis ta'e maalis abdiin keenya waaqayyoodha biyya lafa kanarratti wanti abdatame kan abdiin godhamu hin jiru dhugaa sinin jechuudhaaf tanaan jechuudha gooftaan sinaa eebbisee Oh
شكو مكان كنا زلا شكو سيامانك شكو مكان كوامك شكو أربعة شكو مكان كنا زلا شكو سيامانك